مشعل الحرام مشعل الحرام عندهن عرف عندنا زمزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتني رهيبو كاتا ولركابن كاتا ولركابن كاتا ولركابن انتني رهيبو ايه سايي جوليني halkan keessa sa'aatii meeqa sa kabiya keenya mobaayiliin kee jira ijoolleen saayyee ijoolleedhaan maal nubbo walakkaan libbaaru kutameera ijoollummaan hin jiru utuunu manneen gadda jedhu 40 meeqa taa'ee 30 meeqa taa'ee dabarfachuu didee mucattii tokkotu Amerikaanitti argee diraama inde koo umriin kan kee meeqaan jennaani ankoo 19 an jettee siin hangafa jennaani siin qotisuun immoo inde koo atoo meeqaa jennaani an 24 amma kun 25ffaa galeeraa jette hangafa 19 siin hangafa 19 siin qotisuun 25 narkaa badee maal akkam akkamiin diisitti wala garreetti mana ijoollee keenyaa tokkotti maa ijoollee koo akkam akkamii dubbiin umurii mormuu kun egaa siluma Yamanii fi Jimmatti faa dubbiin umurii mormuu Allahu akbar bismillah jennaaniin bismillah jennaan umurii irraa jalqaba maal jennaan umurii mormuu umurii yoo dheerate duutii faana dhufa se'anii ijoolleen keenya badaa duutii faana dhufa se'anii umrii mormaa oolla guyyaa kana guutuu umrii mormuun gaariidha bar mormachuun gaarii waa hojjechuuf yoo ta'e nani gaa indi koo atoo ati siin hangafaa 19 siin quxisuu 24 maali akkam akkamii haalli kun naa galuu dide jennaan abbaan jarjare dabarfachuu danda'a naan jette biraa taru abbaan jarjaraani akka konkolaataati abbaan jarjare dabarfachuu danda'a awwaayii 19 irraa socho'uun eeginnaan jette boo بربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أمة كينيا كان لي هوس كان را فقط تنجرينيان أحوالين وعمل كسوغا ربين كينيا ربين نفتلتو اتقال كينيا أكاديم نفانا إرقام ربي كينيا namni milkaa'u fedhu du'aa fi jireenyaan kabachuudha cimsee karaa nabii keenya karaa sahaabota laallachuu fakkeenya jiru kophaas ta'ee hawaasa wal keenyaan itti deddeebine fakkii walii keenya akka rabbii keenya ni taanu salaama natamannaa likaaka bisalaama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وابراتي متي حالما بي أمبا كوني روم ما كان كيسا بتكون عنو نجرو أكنا ميلا فقيفني هيتني يرو غريسي مو يوم أمبا كان كيسا سلا ما بي أمبا كيكي نياتي أكا بي أمبا كان بينو كيني يو بيناري نكم فان وريا فان كان عساو أبوتو لنا جلاتي نكون فان أكبيام بمنا من بينهم ركبوا كي يبيكوا ربي بيكا والله ربي بيكا أفوت من فجرنا ماله ما أما إلا كاليس إلا أما زمانك أنا الكن اللي ديمو جال كم نير كرام سجلت تسديتي ما جالنا ندمني بونا ما سوسي سب بونا جالنا نسيم دمني جالنا نسيم دم أنتم من جالتين نسيم دمني جالنا نسيم مون دمني akkuma itti teenyudhamneeti nuti suudii deetuma jennaanu baay'ee egaa boolloon nama dura seeneef ifaa jenne tuma itti deemne malee abboo biyyi ambaa si teessisuu diddeeboo taa'uma ela mee waan inni fakkaatu ela inuma laalala halkan ilaalafti halkan waxxeessa halkan ela biyyi boola akkana bakkee inni kaan bakkee nammee maayini kaameeraa koota akka barbaadetti taasifsiisuu didee iyyuu malee akkam barbaadetti naa buutee fayyii intin jechuu didee malee ambaa kuni daa bareeda
ijaarratanii bareechan maali caalaa ijoollee keenyatu hojjete. Ijoollee irra caala wallaahi wabillahi annan beeka kaan naannoo kana laamma Muzdalifa jirra. Muzdalifaa jirra beeytanii amma. Inuma laallaa inneetuma dhufne irra caalaa ijoollee keenyatu hojjete. Ijoolleen keenya warri asii hojjetanii galtanii yoo galtaniitti ta'e hogumni keessan hoguma biyya keenyatti yoo dhiqoo bu'aa qabaata ta'e magaalaarraan fagaatinaa. Yoo dhiqoo gaaf tokko nama isinitti taajuu argatan hin beekamu. Ilaa inni kaan sabbaa ka jedha maqaa danuu qaba gabeetta tarii biyya gallaan inni kaan sabbaa ka inni kaan najjaara jenna maqaa keessa wallaalanii ilaata. Adda adda ilaa biyya keenyatti anaatsii afaanii ganda keenyaatiin anaatsii sabbaa kan beekuun. Baambaa sarraatanyaa ishee. Maan qabnu kanaaf hin afaansaa wallaale. Baambaan hin jiru eessaa sarraatanyaa argatta. Bishaan noo karabbi baroodduu jirra boo waa jedhaan jiru boo kanaafu. Akkam fayyaadha jettanii jara keenya naguma baga jiraattanii Muzdalifa jirra. Muzdalifa jirra biyya ambaa mashaara al-haraamiin jirra mashaara al-haraam kana keessatti wahinnama eega asitti kun ola lafti kun qulqulluu akkuma isin agartanii bakkeen kiiloomeetirii meeqaan hisaabamu qulqulluu makiinaallee testii ta'e bara 2022 dirree kanatti wal ga'ee ta'a namni yaabbaa gurra cabaanuu hin jedhu hin jiru eessaa dhuftan nuun hin jedhu waasaan jiru eessaa dhuftan nuun hin jedhanu. Laali waa ammoo isaa achirratti maali yaadadhe si fakkaata. Isin beekamtiin qabdan namicha nuun jedhe ka yaadadheeti. Baga dhabne haadhasi. Beekamtii dhabneetuma hawaasa beeksifannaan lamuu nafne bar. Beekamtiitti maal fuuna boo? Biyya ofii keessatti. Biyya keenya keessatti beekamtiitti maal hin fuunu? Maa an gaaf tokko kanaafani bar rakkadheen sababa namicha sanaatiin akka namaa ta'uu yaanneen beeynu bar. Bakka namaa ga'uu yaanneen beeynu akka namaa ta'uudha mala. Bakka namaa geenya hin jenne bar takkaa takkitti. Biyya keenya keessatti of ta'uu rakkisaa dhalaa inni shakkiin qabu silaa. Ganda keenya keessatti of ta'uu lakka of ta'uu rakkisaa hin jiru. Yoo of taate waa meeqaa walitti butamaa akkamitti na ta'uu diddeedhaan. Si galtee himatamteetu sitti murteeffamuu hin mala. Rakkisaadha inni jechuudha. Amma gaa biyya ambaatti bareedduudha gala akkasuma wajjin immoo yeroo biyya keenya jedhamu kana daftanii siyaasaatti nu jalaan geessinaa ijoollee. Daftanii siyaasaatti nu geessinu jalaan geessinaa. Akka siyaasaatti waan argannees qabna waan dhabnees qabna. Mamii tokko malee waan rakkanne qabna waan asiif achi jejjennees qabna. Sinii galeeraa dubbiin akka lachuuttuu isa kana jennee isa kana laata tokko faarsuuti isa tokko waa jechuun dirqama keenyaa miti. Dirqama keenyaa miti. Kanaa jennaan daftanii achi nu jalaan geessina haala biyya keessaa fakkeenyaaf amma hattuu biyya keenya keessatti mootummaan hin barbaadu. Akka mootummaattis yoo fudhatu. Mormitoonni hin barbaadu. Barbaadan wattu. Nama ta'e yaannaan birmaduu nattuu hin barbaaddu bar. Biyya ambaawwanni nama sinitti agarsiisee kiiloomeetirii 15-20 kun akka kana ilaa makiinaalee testii ta'e asitti dhaabee dhiisee deema namni. Maaliif jennaan namni ispiikee itti buqqifatu hin jiru. Ispiikoo makiinaa deemaa jiru irraa buqqifataa miti maasaatii kan. Wallaahi kan koorraa buqqifatan. Makiinaa deemaa jiru gurbaan soddaa kootii tokko makiinaa qabatee akkana deemaa jira. Makiinaa deemaa jiru irraa buqqifatanii fiiganii poolisiin dhaabatee ilaalan lama namni lama. Booleetti ammala gochuun halaala himachuun haraama. Yoo gochii halaala. Mee cinqii amma kana mee yoo akka mootummaatti fudhatte mootummaan isa kamiin eegee isa kamiin dhiisa jedhe. Yoo akka uummataatti himatte immoo akka uummataatti haasofte immoo yakkamaadhaati mataan keeyyuu. Akka mootummaattis immoo yoo ilaalte mee mootummaan poolisiidhaan wannumti inni ramadeetuu gadhiiseef sila hattuu eeguudha miti. Hattuu tattuu eegaa. Inni caalaan jechuudha hundaan jedhaan jiru immoo. Warra dhokatee keessa taa'uun jedhaa jira. Warri dhokatee keessa taa'anu. Dhiyoo sana. Walgahii geessinee. Bara poolisiidhaafuu poolisii barbaachisaa jira. Walgahii geessinee. Mindaa mootummaa nyaata. Intinii qabaa. Mindaa qabaa baajeeta qabaa. Poolisiinuu poolisii eeggachuudha barbaachisaa jira. Poolisii barbaachisaadha. Poolisiin ofirraa eeguun. Sitti muufii tole. Walgahii geenneeti. Tole inni irraan fannu tole. Walgahii ba'aa jirra. Tole. San booda irraa haxaa'uu dhufe. Makiinarraa. Makiinarraa. Oggoo haxaa'u wannatti rakkate ta bishaan baastu tanatti.
fooxaa irra kaa'ee keessaa guura. Tole. Paatrooliin tokko namoggaa dhaabbata. Tole. Ani immoo beekee jira akka buqqisuu barbaadan. Nama sadiin jira konkolaataa keessa. Eshi. Bakkuma dhaabbanne sani gad utaalee yoo an jedhe jarri hin fiigan. Makiinaa xaa'uu fi. Makiinaan paatroolamaan naan jedhe wasadoo ayidallam naan jedhe. Paatrooliin poolisii akkan. Wasadoo ayidallam. Maarree gaa. Akkanatti jirraa'u. Itti sii dabaluuf jedhee. Tole. Amma gaa biyya ambaa qofa faarsaan oollu. Poolisiidhaafu poolisiin nuuf ramadamu hin jedha kaa. Inni miti poolisii uummatarraa eegu. Kan amma yakka hojjetu. Ammalaa waan mootummaan akka mootummaattis yoo yaadde waan mootummaan hin beekne kumni tokko hojjetameeti wanni mootummaan beeku dhibbi tokko ittiin eegama. Kumni tokko akkuma mootummaatti yoo yaadde akkuma mootummaatti kumni tokko waan mootummaan hin beekne hojjetama. Dhibbi tokko ittiin waan mootummaan beektu eegama. Dhibbi sagalii kan mootummaan hin beekne jechuu dandeessaa fi siin kenna. Akka waan ramadamanii ijaaramanii gadhiifamaniiti. Eengadda Walloo safar bakka jedhamutti makiinaan irraa gadi akkana deemu. Poolisiin jira. Warri eegu jira. Naannoon sun immoo sababa dippiloomaasii baay'atuuf silaa poolisiin hin gobbataayyuu. Deemuu keenya galuu keenya yoom irraanfanne nutti nu odeessinaan beeynaati. Galuu keessa hin irraanfatinaayi. Maal baalan beekaan. Ay jechuun wanna Muzdalifarraa gara maa. Muzdalifarraa gara Ramaati jechuu keessanii. Waa'ee sooshaaliyaa haasa'uun waa'ee hawaasaa haasa'uun anuma qaba. Waa'ee hawaasaa eeguun immoo sis anas qaba. Waa'ee dhimma uummataa dhimma biyyoomaa dhimma rakkinaa haasa'uun dirqama sis anas akka mootummaa qofatti miti kan inni haasa'amu akka biyyoomaattis hin haasa'amu. Mootummaan hunda sin argu kan mootummaa hin taane immoo hunda arguun dhabu. Hunda arguu dhabu. Gadi dhiitaa ta'e malee. Sababa dhiyeenyaa kana Finfinnee keessaa wal ijaarameeti uummanni biraa afaan keessatti uummanni afaan keenya kana naasofnee fi uummanni biraa afaan magaalaa Finfinnee keessaa ijaarameeti Oromiyaatti achi ba'ee furiirraa hateeti achi ba'ee lagaa maaligaa galaanii hatee Finfinneetti deebi'a. Finfinneen maal taate amma? Mishigii bakka agartee bakka wanti amaan itti walitti qabamu. To'adhaa. Ismaayyuu immoo akka namni keenya hin baay'anneedha jedhameetiyyi. Maqaan tokko baheen jiru si ja'a gadi si afurii olii. Maqaan tokko moggaafameen jiru. Aktivistoonni jara warri afaan biraa haasa'anu magaalaa keessa dhufanii guutanii keenya haasa'u. Maaliif beektaa? Isiidhaan qabanii isa keenyaa keessa ari'achuuf of qofaaf hammiyattootaa walitti dhiifamanuudhaaf. Lakkii boo dhiifnee hin deemnu. Wajjumaan akka rabbiin nu taasisaa jiruna. Wannumti nu bara dhiyeenyaa arganne tokko keessaa magaalaa Finfinnee keessa mataa ol qabannee jiraachuu miti hima. Silaansaa akkana ture bara. Eega. Abbaadan isin dhiifnee nu man deemnee qaba. Baa maal si fakkaate ustaaz? Waa lamatu keessa jira. Namni tokko akka faranjiin jettuun sani victimhood mentality inferiority complex waan jedhaniin kan argite. Yoo mataa keessa si waqaraa suutumaa si dhahaa si miidhaa guddattee dhufte bilisa taatee yoon guddatin gaafa gassi dhiisanillee bilisan taatu. Hin taatu. Sangaa intiin tokko nargee fardaamee. Farda. Arbi akkasii bara. Lakki arbaa miti iyyuu arbi guddaadha iyyuu. Ilaa isa kan arbaa sana iyyuu argine arba hidhamus biyyi keenya hin qabu. Farda hidhamuu qabna. Arba hidhamuu hin qabnu beeyte. Oduudhuma dhageenyesi viidiyoo agarreesi. Biyya keenya irratti wanti nu agarre farda. Dinqii rabbii farda. Maal miila kursii inta kaaltu hidhamee bare mucaasa biyyitu geesse muka kursii miilatti hidhee callu beede dhaabate kursii sana 1,000 yooti fardichatti baate feete fudhatee deema bare ammoo hidhaan jiraa'oo jedhee ofitti himee dhaabata. Ged haasa isaa soo barbaadde. Victimhood mentalitiin kun inferiority complex wanni jedhamiin kuni haqamee warra keessaan badintu jira. Kennuma keessaa jira. Akkanuma beekamaa. Oo maahoo. Guutuudha oo. Lammaffaan. Tole. Iskoolaara. Tole. Iskoolaara kennu. Tole. Warra waa barate. Tole. Jira biyya keessa. Warra akkam ta'e si fakkaata. Warra barate waanuma barate sanuun baratintu jira. Barachuu ofii ofirratti wallaalee. Beekuu ofii ofirratti wallaalee. Barumsi kuni bifa lama qaba. Tole. Gariin nama barata. Tole. Garii isa baratan. Tole. Gariin nama barata. Tole.
Daftarri kun beektaa guyyaa guutuu yoo siin galiin si qo'ataa oolee malee ati isa qo'achaan oolle. Information chuma iyyuu. Information sanuyyuu. Irra caalaan barri warri kuftan jedhaniin kun akkanatti kufa. Tole. Barumsumattu isa qorataa oola. Aha. Ilaalee namni kun nan baasu. Namni kun nan madaalu. Nan madaalu. Sadarkaa kiyyaan gahu. Jennaan ati seeksii kennitee jechuudha. Namichi kun laalee isaa godhatee barumsi kun deebisaaf maal jedhee deebisaaf. Ana waliin gittuu deemesi jedhan. Tole. Tole. Barumsumatti ofirraa geggeessa. Nama waliin gittuu namichaa geggeessa. Tole. Gariin barumsa barata. Tole. Gariin barumsumattu isa barata. Tole. Iskoolaarri amma ati argitu irra gurguddaan kaasiin dura jiru kuni. Tole. Irra caalaan isaa jecha. Tole. Kaasiin dura ture kuni. Tole. Afaanuma Oromoo yoo haasa'iin qaanfata. Haasaan keenya kun namaa galaa manni. Namaa galaa manni. Hundaa galuu baatus hunda wallaalu. Ila kan barumsaatu kana barkaasaa jiru. Tole. Erga afaan Oromootiin haasa'amami. Tole. Afaan Oromootiin haasoftee afaan Oromoo yoo hin galiniif akka namichi jedhe sani. Tole. Nama sadii ni dhamteeti. Tole. Karaa bulte daa'iidha sadiinuu. Tole. Tokko Baalee dhufee tokko Boranaa dhufee tokko Shawaa dhufee. Sadeen afaan Oromoo haasa'an. Afaan Oromoo haasa'an. Tole. Karaatti qabanii milishaan qabee bulche. Eessa baagessanii beektanii jedhe. Ila ummata hawaasa wal dagate wal baqate wal lagatetu sadiitti dhufe tokko Shawaan tokko Baalee tokko Booran. Tole. Waliin daawwaa deemti. Tole. Waraqaa eenyummaa irraa fuudhanii olaalan kun Baal jedha kun Shawaa jedha. Kun Baalee jedha. Maaluma walitti fidee. Kotta isin bakka deemtan qabdanii jedhanii walitti qabanii galchan. Ila halqaadhaan yakkamtoota jennaan. Galchanii uummanni. Yakki isaanii mu'amma lama maaliin lama ta'a. Daawaadhaa deemu miti. Maalibboo maarabbii. Bulchan. Iji. Hawaasni dhaabbatee eega. Tole. Kan Shawaa kuni. Tole. Asuma ka Booranaa kana hin dhaga'uyyu. Tole. La deeme yaa dhufe maal ta'e kan inni jedhu kan dhageenya. Tole quraana namni biraa qara'u waan qaraatii waan kaan du'aatini biraa haasa'anu. Nu isa namuu gama waa qaba. Manni muka qofaan hin ijaaramu dhakaa qofaan hin ijaaramu. Manni dagalee barbaada, bismaara barbaada, qorqorroo barbaada, hokeessa barbaada, isa tilmaamee lafa kaa'u barbaada, injineera barbaada. Waawwaani qaab tokkollee maa kanan ta'iniidhaan ta'an jirinu. Amma ta'uu beeyna, hamma ta'uu qabnu beeyna, kiiloo keenyas beeyna. Ati akkamitti dubbistee tubbeetu. Boqonnaa irra jirta jechaa. Lakkii tokkichumaan hin arga qaayidaan koo yeroon arge wal faana arga. Tole. Alaa kulli haaliin namni bakka jarri bulan argee itti dhaqe. Tole. Maalibboo maal taatanii jennaan karamarraa nu fuudhanii jedhe. Maaliif si fuudhan jennaan. Tole. Hambaalee dhufee inni Shawaa dhufee inni Booranaa dhufee eessaa wal geettan jedhanii nu qabanii jedhe. Tole. Akkamumatti bultarree jennaan maal akkatti bule qaba afaan Oromootti hiikaa bulee jedhe. Afaan Oromootti akkanitti buleeyyuun qabu isa kamiin akkana jedhu. Kaama jidduu jiru jira. Ka Shawaa kun ka Booranaan dhagahu. Inni dhagahu. Ka Shawaan dhagahu. Hinuma dhagahu. Jennaan ka Baalee kuni maal akkatti bulee qaba afaan Oromootti hiikaa bulee. Afaan Oromootti hiikaa bulee kuni maal keenya agarsiisa yoo jette ummata adda godaane fageenya adda godaane afaan adda godaane. Ani amma wanni jedhu. Pronaawunseeshiniin wal lagate. Iskoolaarri kenna. Afaanuma Oromoodhaa kan dubbachuu qaanfatutu jira. Akka dhugaa qaba. Siillee dhugaa qaba. Jedhati. Nama jedha. Tole. Bakka lamatti rakkannee bara. Tole. Kan barate. Tole. Barumsi sun hin galiniif taakka. Tole. Kan barate waan barate qaanfate lama. Lama. Kan barate Tole. hawaasa keessaa bahee qaanfate sadii. Lama. Ayyee. Kana sadii walitti qabdeeti. Ayyee. Rakkoo hawaasaa namni si haasa'u hin jiru yoo ati haasa'iin. Akkan. Rakkoo hawaasaa. Akkan. Laal. Ilmiin. Beekumsi. Lubbuu itti hin qabne. Beekumsaa miti. Akkan. Information. Beekumsi. Abaluurraan fuudhee jedhee abaluutti dabarsuudha. Barsiisaan tokko erga barumsa tokko sirraa fuudhee ka'e akkatti sirraa fuudhee natti kenne malee waan na barsiise maal qabama. Waama tokko. Lim dawwaalaa jikko. Lim dawwaalaa jiisan. Ijoo lim dawwaalaa jiinu jalaan ta'inaa dara rabbiidhaati. Deessiftuu aadaan ta'inaa waallee babbarachuun gaariidha. Lim dawwaalaa nan badee haadha koo. Barumsi. Tole. Tokkoffaa lubbuu itti hin qabne. Tole. Waan qabu taakka. Tole. Lammaffaa. Tole. Barumsi. Hubannoo hin qabne barumsa ta'uu hin danda'u. Akkan. Sadaffaa. Fahamii jechuudha. Fahamii jechuudha. Understanding. Understanding. Tole. Knowledge miti. Understanding jechuudha. Tole. Barumsi. Hojiin hin argisiifne, akshinii hin qabne, performaansii hin qabne illee barumsaa miti. Kana sadii walitti qabdee naa barate jettee kaatee achi kaatee waan kee haasa'uu dhiisi.
وانا تراها صفت سنسير سوريسا إني ما ساجري جمنا بيا شيبي تقول ما ساكني قطوا ساكني تفري موركي تلفنا أيه بيجي أم باكنا فكات جنة كان الحمد لله مارتي تفكات موديلي كينيا تيجو إلى نانو كينيا تنام نيرو براتو نانو كينيا نانو بناتي متي بنا بوردي بلي وانا رجلين كم لما فهموا برسيسا كو فاقر أستماري لسينو يو نانو كينيا تبرسيسا نودي إني كنا رفته أستماري لسينو أما كا موديلين بيه كينيا نانو كينيا ما إني برسيسا دا موديلين نانو كينيا ما إني بنا بوردي وان كان أتشيمو برباد درجة إذا كان أتشيدا دا هودي جراج تشوكنا وكم ريد مني ريد مشان أندر بكنا يبيش أوسي إذا كوني جراج النملة الرجال نساء موديلا أما جا بيجي أم باتو كانت جداون إنه أولوفين جرو ما جنن كينيا يوم كانت إنها ولا إن يوكا تي أما سفك كينيا فمانا ميتو كنا نو كينيا بنا بيته بيجي والك إمالي بنا بيته ما إني كاني موي سفك سنتاو يو بيجي والك إبرتاته إني برنوني ديرك ما واوندا كيستي ديرك ما تأكيتي مو كان إيتا إذا كان هجوم أددا أقرته إني سكان إذا فتش أسوته إني كان إذا هامو تأيه يورفه أما يو سياسات تقالي دمكين والجأت ما سياسة أوفنا موكو بانكم نواسين لا سياساني سياسة بسيساني تيجي سيكيسا وانا تاتي برن منغستو لما رمانجلو جيتشا كارل ماركس اللي كأكن ميدا نمني يالتمارا سو كبوليتيكا نصانو لا مالي في بيتا ما سياسة كله يتمارس سودمو كله يتمارس سو يبوليتيكا نيالي ونايشلم كو سيفيدو تولي سياسة كنا تو بوليتيكال ساينس يدا يكانيسا تولي ساينس يبر ايش بوتليكان غار كينيتي موان برات بدا كيستي بسونا غار كينيا كيستي بوتليكاني نما سوبسوبون بوتليكان يايرم ابالو بوتليكا دبتا جنان جچو لبنانو كينيا الرسوبدونا ماتي نكن سوبدونا سيلا بوليتيكاري ايش تولبو بوليتيكال ساينس يدا ما يو فيلد يدا تولبو برومسا برنوتا اكن ساينس يدا اسيني مو ساينسين سوني jireenya irra wayyaa oomishuu jechaadha tole jireenya amma jiraattu kana son ta'ini irra bareeddu hogguu dorgomsiiftu hogguu dorgomtu ati amma fakkeenyaaf asoo amma qaama siyaasaa tokko taate gaafa dorgomtu maal qabattee dhiyeetta baganin ta'ini ka Afrikaati Afrika baganin ta'ini asoo addunyaarra ta'e sila mitilleen hin jedhu namni waan dhiyeeffattu qabda baganin ta'ini immoo waan dhiyeeffattu qabda barumsa akkanatti fooyyessaa ikoonoomii hawaasaa akkanatti fooyyessaa mirga akkanatti eegsisaa kana qofa miti waa'een teeknooloojii nama fayyawaana qorannaa baayoloojii Management qindeessuudha akkaataa hojii qorannaa qilleensaa kan meteoroloojii waa'ee roobaa faduu kan baddaa gammoojii kanas silaa siyaasni kana sirreessa. Tole teknooloojii sirreessaa maali addunyaa tanarra bari amma fakkeenyaaf waraqaa kana yoo fuute waraqaa miti akkan waraqaa kana garuu ati pleenii godhuu dandeetta waan bararu godhuu dandeetta fakkeenyaaf kun amma kaameeraami tole footoo kaasa kun tole kaameraadha footoo kaasa inaasaas immoo kaameraan kun bararuu akka inni danda'u kan gootu maaliin barumsaanimi akkanuma siyaasaanoo kana fooyyessuuf deemaami yeroo darbe ummatuma amantii islaamaa hordofanu keessaa firqaa tokko jira firqaa barnoota balfu barnoota mormu ateessaa fuuteetiyyati ummata barnootatti kaaftee naan jedhani yeroo akkana naan jedhu kana biikkii kiisiidhaa qaba iskirittoo keemistirii tolche yeroo akkana naan jedhu kana kitaaba wayoo firqaa qaba kitaaba keemistirii tolche ila bu'aa keemistirii harkatti qabateetiyyi waa'ee barnootaa maali biyya ummatatti kaaftaa naan jedha an ammayyuu waan ofii dhabe gatii ta'e jennaanii fi miti isa qofa miti waan ta'uu qabnu ta'uu dadhabnee as keessaa malee ta'uu hin dandeenyu waan jedhamu fan haqooddannuudhaaf jennii isa sana jedhe namni tokko walga'aa fiiziksii nu baradhaa hin jenne walga'aa maatimaatiksii nu baradhaa hin jenne walga'aa wal qooddannee laanne ka wal geenye maanna mana inni kaan badaa ibiddaa bira taa'ee gemmoo waarra bilcheessanuu marqaarra taa'ee waa'ee poolitikaasa. Fiildii keenya malee botolikaa waan isiin taate nu hin beeynu gaara keenyaa dhufne battii koo. Nu isii keenya haasofne isii keenya kan hin ta'in utuu silaa dhiifne silaa
bakka nu geenyu inni facaasu facaase inni arga oomishe inni nagadu nagade inni sagadu sagade silaawu sigale inni wannani warri China wan jedhu tole nagada sagaduunis jirammoo beekada warri China wan jedhu iskoolaarri warri humni barate qabrii jala jira eessi jira jenna qabrii jala jira jedha tole ayyee maa du'anii jennaani osoo fiildii jaraan argin du'ee akkanaa makkamitti du'ee jennaani akkana laalamma qabrii jaraa irratti profeesar fulaan jedhanii kaniti inni dhalatee waggaa 5 du'e dhalatee waggaa 4 du'e dhalatee waggaa 3 du'e maxxansaniimi tole namichi profeesara doktora dhalatee waggaa 3 itti du'e jechuun hiikaan isaa maaliidha amma gaafin guddaan tajaajila inni kenneen lakkaa'ama malee umrii inni lakkoofsiisee nyaate sanii miti karraa lakkaa'amu jecha umrii inni nyaate lakkaa'inaa hammam nyaachisee jedha lakkaa'aa jedha jiran hagam jiraachise hagam nyaachise hagam hojjete hagam modeela ta'e hagam biyya bu'aa buuse ila amma galaasitti namnimti innimtu baadiyyaa keenya irra caalaan 180 baadiyyaa jiran namiti ijoollee hojii qooddannu akkatti qooddannu yoo inni kan garbu facaase wal geenyimaaf garbu facaaf nama akkas maal ijoollee amma biyya keenya keessatti warri shunkurtii facaasanu samaayii ba'an warri midhaan facaasanu harka duwwaa jiru kana beekta warri barbaree qotu samaayii ba'e barbareen samaayii baanaan warri midhaan facaasanu harka duwwaa jira inni boqqolloo facaasu lakki boqqolloo baafan facaasee dee boqqolloo achi dhiisee bunatti dhaabee ka'e immoo boqqolloo bituuttaa joma utuu silaa qooddanne lafa gahaatu jira utuu silaa qooddanne ila investimentii danda'ama ijoollee yeroo ammaa kana keessa mee warra barate magaalaa dhaqaati ijoollee warri baadiyyaa warra maanaajmentii hojjechuu beeku qindeessaati yabbisaa gabbisaati warri amma biyya keessaa hammii jiraachuudhaaf akka qabu hammi jiraachuudhaaf bakka qabu hammi jiraachuudhaaf akka qabu walitti gurmaa'ee dhaqee silaa wal jala deemee imaama tokko godhatee silaa jala deemee salaate wallahi bakka tokko nama geenya jedhee yaada yoo amma safara keenya biyya keenya keessaa ila warri gimbii namni hammi tokko muraasni tokko buna bitaa miti wal ga'ee buna bituu tolka warri aggaaroo namni hammi tokko buna bituu tolka miti hundinuu wal ga'ee buna bituu tolka modeeluma tokko laalee deema maa inni akka kanaa kun akka ijoollee maa yoom salaxxannanu yoomiyyi yoom hojii qooddachuu bara isa kaanoo biraa haajomaa jirra isa kaanoo akkan taanetti jirra hoo qooddannee jenne immoo inni kaan dabtaraa gurguru siigalee wal geenye maaf dabtara gurguramaa inni kaan immoo meeshaa makiinaa dhufee intiniin jedhu isumaayyuu immoo magaalaan baadiyyaan magaalaa keessa wal keessa ofuu hin danda'amu magaalaa hundinuu finfinne barshari amattu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimaa dhaamiti ilmiin kuni bari hunduu daa'ii ta'an jenne hunduu sheeka ta'an jenne hunduu wal qabadhaatii barsiisaa ta'an jenne akkana kunudha amma lamaa ifan jedhaa sirreet amma afaan bunaa deemaa jira miti hundinuu hojii bunaa irratti bobba'ee jira waan hojii bunaa hin taane immoo nam tokko quba qabaataan jiru wanni hojii bunaa hin taane maal inni keessa minaan asan daaboodhaa siitti dhufee barbaaduudha ta'a naggaadeen minaanii nama meeqa jira taakka lammaffaa shunkurtii baadiyyaa keenya bakka ardii shunkurtii baasu ardii qullubbii baasu keessa taa'ee shunkurtiin shawaadhaa dhaqa dhaggeeffadhu fokkuu keenyan sitti hima salphina keenyan sitti hima shunkurtii shawaadhaa dhaqe wallaggimaa nyaatama maartiin kun baasu isa akka qabuu fi bakka qabu hin jira immoo hunda jedhaan jiru gariin akkasiin qabu bakka siin qabu rakkinas qabu waan adda addaas qaba nam tolchees qaba rakkoodhuma kanaa wajjin immoo warra akka qabuu fi bakka qabu immoo warri magaalaa keessaa inni suuq buutikii yoo bane kee ollaan keenya wal ga'ee buutikii qofa bana namni naannoo biraatii dhufe naannoo keenyatti horee galaa jira ijoollee abalu jedhee himuun qabaa qubatti qabuun qabaa hin qabu kam hinimu ijji duuba akkana kunudha ijji tabba duubatti waan agarre jaama hataatu jedhani kan mukaan keessa yaasan tiraanispoortiin geejjibni hadha magaalaa roobee jiru yookaanis immoo magaalotii biraa jiru roobeeyyuu wayyaa dabar hanga tokkotti dhaggeeffadhu kaasiif hin hima geejjibni yeroo ammaa kana keessa dirree dawaa keessa jiru nama meeqaa namni keenya kan geejjiba of hirkaa qabu ijoollee mee nama meeqa namni baajaajii of hirkaa qabu isin la hubadhaasin yeroo dhuma gattaatu jalqaba baajaajii eenyu dhufeessitu dura dhaabata ilaali atumti iyyuu nagarta maafan karaa bira dhaqaan geejjibni hadha magaalaa Jimmaa jiru geejjibni magaalaa Beddellee jiru inni Naqamtee jiru inni Gimbii jiru inni eessaa jiru
Ani fi ati keessa nama meeqaan keenya jira. Maa hojii qooddachuu maa wallaalle yoo inni kun buna bite wal ga'e buna bite. Ijoollee faayidaan bakka ambi biraa achii ka'ee dhufeeti. Sila dallaa hidhuu dhufe. Sila bishaan waraabuu dhufe. Sila buna funaanuu dhufe. Buna funaanuu dhufe abbaa Ayisuuzuu abbaa qabeenya. Garagalchii maal taane keessatti yeroo ammaa kana keessa naannoo shawaa xiqqoosi wayyaa argisiisaa jirta. Shawaan naannoon xinnoosi. Maali gaa keessaa galata galfachuu hin qabnu. Bicuusi shawaan bicuusi fooyyaa agarsiisaa jirti. Bakka geesseetti hin jenne hin jalqabdeen jedhe maal? Hin jalqabdeen jedhe maal? Maaliif jennaan namni taaksii Walisoo arge shawaa wayyoofteetti jechuu hin danda'u. Namni taaksii Amboo arge shawaa wayyoofteetti jechuu hin danda'u. Hin danda'u. Hamma ila mbeenaa miti Adaamaa meeqaan keetu geejjiba keessaa qaba. Yoo lakkaa'e keessaan si baasa akkam? Kanaa jennaani hojii haqooddan. Isuma saniyyuu. Eeyyee. Ila. Saampila tokko qofa kennee fi itti deebita. Tole. Fakkeenyaaf hojii hojjannu saniyyuu akkaataa itti hojjannu beekna. Walumaa fakkeessinu. Marhaaba. Isuma. Akkanaa'oo. Walillee haa fakkeessinu. Akkanaa'oo. Wanuma tokko fakkeenya sii kenna. Qotee bulaa kennaaf kenna amma. Tole. Hektaarri tokko. Tole. Hektaarri tokko. Tole. Fakkeenyaaf boqqolloo mishingaa. Bu'aa isiniin dhabu mee dhaggeeffadhaasi homaan jedhu. Mee hojii haqooddannu. Waluma fakkaataa sanirraa haasofna. Akkan. Hektaarri tokko yoo facaaste qotee bulaan boqqolloo miila 70,000 baasa. Tole. Ila. Tole. Boqqolloo miila 70,000 baasa. Tole. Boqqolloo miila 70,000 kuni yoo xiqqaate kunoo qaawwaa yoo xiqqaate boqqolloo shaayirani lakki boosii bareedu kana dhugaan qaawwaa gaara keenya nuuf quban qabdu jedhe tibbaa kuwaasee way ka as eeshi boqqolloo kuma miila 70,000 miila 70,000 ayyee boqqolloon kun yoo seeraan facaafatte yookaan lama dhala yookaan sadi dhala akkana kunuula boqqolloon akkana kunuula lama sadi illee dhiisi tole abareejiidhaani tokkoo fi walakkaa haa qabaatu tole tokkoo fi walakkaa illee dhiisi tokkoonuma tokko haa qabaatu tole tokko boqqolloo meeqa qabdu 70,000 qabdu ammana baay'ee gaarii muka 70 akkan boqqolloo muka 70 kana tokkoffaa boqqolloon fireen tokkicha qarshii meeqa fireen tokkichi amma kun birrii 10 10 karaa irratti yoo waadi birrii 10 ayyee torban birrii 10 hin gurguri torba birrii 10 70 amman 70,000 isaa banaa godhi ilaali ayyee boqqolloo kana birrii 10 birrii ila fixee gala karaa irra dhaabate bar birrii tokko ati meeqaan gurguraa jirta beekta 10 isaa yoo barbaadde yookiin torbaa isaa birrii 10 hin gurguru. Gaayaadha. Amma tokko 10 min ka gurguramu. Akkatti hojjetan isuma sanuu bar akkatti hojjetan barbaachisaadha. Inna Allah yuhibbu ahadukum idha amila amalan an yutqinahu hin jenne. Bar yoo hojjette waanuma qulqulluu hojjechuudha sanillee yoo taate. Isaa basii godha. Ayyee. Boqqolloo 70,000. Owwa keessa jirraaf an bishaan dhugaa jira moo narra ilaalina. Gabaa baaftee yoo gurgurte. Biyya gubaa keessa jedhee ishee. Birrii 100 ba'a. Tole ilaa. Dhaggeeffadhu. Ilaalaal birrii 10 torba yoo gurgurte. Tokkoo miti torba yoo gurgurte. Tole. Mukni isaan gurgurama. Tole. Horiitu nyaata. Yeroo ammaa lafa yumbu. Sadaffaa ifaajee ittiin qabdu. Tole. Maaliif ifaajee ittiin qabne beektaa? Maaliif ifaajee ittiin qabne? Kaani hojjattee daboo itti baaftee ciirtee sirreessiteeti ka hojjattu. Akkana moo akkasii? Akkasii ilaa hedduudhaan hawaasni agarsiisadha. Akkati biyyaan baatti waa hojjetu. Ilaa makiinaan kuni shaayee keessa deemee gurgura. Makiinaadha halkanii sa'aatii kana shaayee bakka namni taa'utti qaawwaa kushiinaadhuma makiinaan kun yeroo isin ilaaltan kushiinaa of keessaa qaba. Shaayee of keessaa qaba. Dhugaatii waan barbaachisu keessaa qaba. Hojjettuu lama qaba. Maashinii bunaan danfisan of keessaa qaba. Makiinaadha immoo keessi isaa kuni saanii dhiqaa maal maqaan distii bukoo wama argee keessaa baatee deema. Akkanatti namni hojii qooddatee ittiin duroo mala. Ela warri hojjetu warra hamba biraati. Warri hojjechiisuu beeku akkanatti hojjechiisa. Kana wantan isiniin jedhee fi warra magaalaa keenya xixiqqoo jirtanuu fi mee boqqolloo waa'ee boqqolloo haasaa jira Sofiyaan. Boqqolloo hisaaba godhee kaalkuleetii godhee baasee buusee yaada kuusee himaa jira. Tole. Kanaafi ati boqqolloo gogaa yoo hojjettee keessaa guurattee gabaa fidde birrii 20,000 hin ba'u.
jiidhaa isaa yoo gurgurte jiidhaan isaa 1,200 mukni isaan gurgurama ifaajeen sirraa dhaabbata guyyaa tokko ayisuusii fiddee keessa dhaabdee guuradhaa jettee ni biraa deemta ilaalaa isin hin gubin tole boqqolloo maa beeki tole gaafa addaatellee boqqolloo tole gaafa asheetaallee boqqolloo akkan akkamitti fayyadamtaa yeroo kamitti fayyadamtaa yeroo kam qabeenya baasaa kan jedhus hisaaba godhuun barbaachisaadha bar waan qaanfanne qabna baadiyyaadhaa qaaraa gabaadhaa binna yeroo ammaa kana keessa Ilubbaa Boor coora beddelle mattu goree dhaggeeffadha Dambidooloo waan si keessa jiru hin beekaafani jara bakkaa fi akka qabu hin jedhaa jirammoo deddeebise maaliif jennaan maaliif warra magaalaatii wajjin ani magaalaan jiran magaalaadhaa gabbaa'een shunkurtii bita baadiyyaadhaa dhufee naa wajjin cunqursee shunkurtii bita maal inuma cabnee ijoolletti qophoon keenya maali gaan jedhi malee ishii gaa inni qorqoo inni shunkurtii oomishu anaa wajjin cunqursee shunkurtii bita isinii galeeraa dubbeen eenyuuf oomishamaa eenyunni oomisharee mee coora akkamitti jirta yeroo ammaa kana keessa baadiyyaan kee hoo gachi akkamitti jirta gadi kottu gaa toobba gadi kottu aggaaroo akkamitti jirta yoo jette immoo keessaa gallaa aggaaroo yoo jette immoo jedhu asheetiyyuu gabaadhaa bahee bituu jalqabeera salphina keenya hin gabbaasaa jira waggaa 20 booda salphina keenya hin gabbaasaa jira waggaa 20 booda maanuu himteenaan hin jedhinaa ofin himaa jira namni takkaa jaallatee of hin silphisu gadi bahee maal jenna maa amma yoomitti maa ijoo ilaa obboleessi kan qo'inni tokko yoonni ka'e baajaajii gamtaadhaan ilaa namni uqqubii galee obboleessi keenya alana eenyu duroomuu qabaa ilaa naannoo tokko keessa ijoolleen limdii wayin isinitti hima waan muuxannoo namaa ta'u walgeesseeti ijoolleen alana eenyu maabara jaarratte nama ijoolleen gara nama 27 turanii amma gara nama 51ti maabara jaarratanii birrii walitti fuudhaniiti bara tokko baajaajii 2 bitu baajaajiin 2 kuni ijoollee 2 duroomsu keessaa kottaa baajaajii 2 akkanatti yoo geejjiba keenya sarkatti galfanne bakkeedhaa ila magaalaan Finfinnee kooti muka tokko keessaan qabu magaalaa Finfinnee lafee abbaa keenyaa qofa jala jira irra keessaa nu hin jirru irra keessaa mana namaatiin Finfinnee kooti jettaadha achi dhaabbatte isinii galeeraa dubbeen geejjiba Oromoo maal harkaa qabnaa ijoollee harkaan qabnu harkaan qabnu hin jedhe waa tokko harka keenya hin jiru hin jedhe siyaasaaf nimni arii warra ila yoo inni tokko siyaasa ta'e jalatti agarree ariin keenya sira siyaasaatti illee yoo inni tokko keessaa raafuudhaaf wal geenyee raafuudhaaf yoo inni tokko baajaajii biti wal geenyee baajaajii maal inni haasaan akkanaa haasaan maanaajmentii hin qabne haasaan ijaaramaa hin taane hawaasa ijaaramaa walitti dhufee barataan keenya maaliif barate jennee inni maanaajmentii warra waaqindeessu ta'uu qaba kanaa jennaanii mee yoo walisoo hadha guyyaa hadhaatti jalqabee maaltu beeka yoo namni tokkotti sababa ta'e an yoon sababa ta'e ijoollee walisoo wal gurmeessite nu hadha nama meeqa abaluun keenya tokko la birmaduu wal ijaartii bar wal amantii wal biratti amantii uqqubii ijaarratte eenyutu baajaajii bitataran abaluu bitata bakka abaluun duroomsinaa kottaa jedhaniiti duroomsu amma gurbaan tokko ijoollee faamilii maatii guddaa rabbitti kenneennaan maqaa abbaa isaatii akaakayyuu haadha isaatti abaluu faamilii jedheeti gar tokkoon buna dhaabe ijoolleen sun gurguddataniiru amma ijoolleen sun abbaa qabeenyaati abbaa qabeenya meeqa faamilii eenyuun duroomsite isiin durbaa bakka heerumtetti duroomte inni dhiiraa bakka hojii hojjetaa jirutti duroome nu hadhaa maqaanumaanii hundi keenya mana ciisneeti keessatti amma mataa filannaan tokko faan dhufee waazarii maalazariin dhufee akka nama leenjifame waa tokko harkan jiru qullaadha waa tokko kan jiru gaaladdeen qabanu hin jiru dhufee lamuu waa tokko harka keenya hin jiru akkamitti gamtoomaan wal geenyee ijoolleen ganda keessaa ijaaramtee hayyoof dura qabattee ilaa maanaan keenya si bira naafa taa'u ilaa gurbaan tokko rabbi irraa jaallatu nama 15 ijoollee shawaa nama 15 walitti qabee ijoollee Harargeeti ijoollee naannoo Harargee Cinaakseen irraa naannoo sanatti galti nama 15 ofitti qabee 15 sana irraa galgala mindaas irraa guura ijoolleen 15 ijoollee naannoo shawaati ijoolleen naannoo shawaa keessa immoo ijoollee naannoo Finfinneeti annan beekaa isinis na beeytanii wal quba qabnaa jechuudha gurbaan kuni
ofii isaatii qabeenyaan qabdaa miti amma maal hojjetaa harta ijoollee naannoo kanaan ijoollee naannoo kana malee hojiin galfannee jedhe maaliif jennaan guddifachuuf akkana godhe laadhi ilmoon nama akka kana boo yaa namticha argee yoo jiraatte na agarte moo ragaan sii bahi malee ansi faarsaan jiru hojii si fakkaatu hojjette wama si fakkaatu hojjette waan si fakkaatu dubbiitu si fakkaata dubbiitu si fakkaatee kun har'a haasaan kan ka'e nuun haasa'ullee afaan keessaa namiyaa qilleensa irra ooleeraa miti boriyyi nama tokko naa kaafta naman har'a ijoolleen sun namni 15 keessaa namni 6 abbaa qabeenyaati atin na beeyta anis sin beeka akkamitti jennaan waa tokkommoo waa namaatti hin buune kan mangistiitti hin buune kan gaayaa lafa koollee jettee falmaan jirtu ijoolleen jennaan namicha kanatu haalaan ofitti qabee mindaa kaffalaaf ba'aa buusifata ijoolleenuma kan ofii malee hojjechiifatu si galee dhufee naannoo Finfinnee kana yeroo qubatu ijoollee naannoo walitti qabate hamma haala qabdu hamma amala qabdu hamma ilmaan nama gaarii taate ofitti qabdee ijoollee keessaa nama 15 warra gartee haddaggeen ta'in warra gartee amala hamaa hin qabne 15 kana walitti ijaarrate 15 kana walitti ijaarrate ijoolleen kun makiinaan gizee dhufe nam tokko kan jaraati gurbaa kana godheef ijoollee keenya ijoollee ambeeku ijoollee nu beeytu ijoollee safuu beeytu ijoollee maalummaa ummata ofii beeytu ijoollee maalummaa ijoollee biyyaa akka itti guddifatan beeytu ijoollee naannoo kana walitti qabee nama 15 ijaarrate dhaqeetan egaa walitti qabadhee 15 kan kee waggaa dhufu bakka ati geessu qofittiin taa'ee ilaaluu barbaada yookaan salphinaan as keessaa baata yookaan immoo nama taateeti as keessaa baata ijoolleen sun untinii gatatti namichuma sanatu iyyuu dirqamaan mindaa ofii gizee galgalatti kennu hin kennu bayasii jedhan adeem sitti hin kennu utuu walitti qabuu fi hadhaa eessa akka ati jirtu ijoolleen 6 keessaa doroomte dheengaddaree fi hojiin kun jalqabamuun atoo inni jimmatti meeshaa buusifattu atoo inni karaa laga daadhii buusifattu atoo inni karaa achi gadi karaa adaamaatii buusifattu atoo inni karaa sulultaatii buusifattu ammam tokko qomoo kee ofitti qabdee hojjechiifataa jirta maal ta'a akkana jechuun immoo amboo wal buusifataa jira ati immoo hoo keetiif eenyuun qabda kan keetii yoo ofirraa dhibde suma dhibdi boodde kanaaf hojii hahiran isa kaan barnootatti ol guddise Sofiyaan isa kaan sadarkaa barnootaa fi sadarkaa dagaaginaatti ol guddise warri dhaqee sadarkaadhaan hojii hojjettoota warra barate hojjechiifachuu ga'e eenyuun akka hojjechiifachuu qabdan isinuu beeytani wanti nu balfinu wanti nu morminu iyyuu kana wanti nu iyyinuufuu kana kanaa innaani suuta miila fuudhama waan ta'eef ijoollee keenya bara dhufu geejjibni naqamtee kan eenyu akkanee ta'uu qabu durumaallee wayyaadha ijoolleen naannoo sanaallee yeroo garii gaa akkan taane taate akka asaamuun taane taatiif malee ijoolleen baakkoo wayyaadha naannoo nan jedhaa jiru kun wayyaadha naannoo wayyaa hin qabne abaluu yoon jedhe nan qaanfadha maaliif jennaan salphinni kee salphina kooti waan ta'eef keessatti dirra du'aan immoo na guba keessatti immoo maqaa dha'ee kanan dubbadhu dirra du'aan na guba ijoolleen biyyaa akki dirra du'aan itti jirtu kuni yoo amma gaa bicuusii kantiibaa bareedaa tokko qabani kantiibaa biyyaaf yaadu kantiibaa ummatuma hundaaf yaadu kantiibaa saba hunda walitti qabatee deemu qabu wayii waan qaban natti fakkaata akkan dhiyeenya kana argaa jirutti waan wayyaa hojjeta jedhamee yaadama kanaaf numti immoo warra bulchiisaa kana qofitti eegaan oollu maal ibboo maal dhumne barboleessoo rabbii jedhaati isinii galaka maa kanaachi maal jenna gaashii kanaachi ishiigaa inni kuni magaala inni kuni adiidha isinii na jennu dhumne bar egeree waggaa kurnan nufu sumatu abbaa manaatiin tala namaatiif kanaafan sitti iyyaa jira waa tokkotu amban kajeelin ilaa innanu geejib ijoolleen gizee tokko meerre suuqiin keessan ijoollee meerre eenyufaa suuqii qabu meerre abanuun keenya eenyufaa geejjiba qabu meerre maaluun keenya eenyufaa qaamni biraa dhufee baddaa keessaa dhufee yookaanis immoo gaara sanaa masaraa mootummaatii dhufee sii godhaan jiru kanaafu nga jeneen ofii jettu iyyadhu diddu dhakaadha jedheen sigataa jedhe namichi soogiddaan kanaaf abbaa yaaddata achirratti garuu wal gabbisuun yaada walii kennuun wal tajaajiluun walii guddisuun waliif yaaduun utuu waliin qoonnetu ganda sana hin jennetu laal yeroo dhuma ijaaramu namni akkuma jiru sheeppii godhameeti ijaarama namni gaarii namni hin beeka namni gaarii nama gaarii namni hin beeka hin wallaalu namni gaarii ni moo'innaas waliiti wal ijaarte gaaf tokko bakka dhufu waggaa 15 dhufu rakkinaadhaa himachuu hin qabnu hin jedhaan waggaa 15 dhufu achi fageessine yoo yaanne bara waggaa 15 keessaan ba'ama rakkinaadhaa keessaan ba'ama kana jennaani waan kana nu guddifadhaa
واخيرا ارجعت مراتي قبل هجرات ارجعت مرا بردا وان برتنو بدا وانو بتنو جيت ججيرا ان جالك باي سكن لما فا وانو جتن كل ليس وجدا وانو جتني في بيكا eessatti akka hojjetaa mootummaatiif dhaamsa dhaamu itti hundi keessanuu eela hojjetaa mootummaa yoo ati hojjetaa mootummaa taatee kaate sa'atii dabarsitee seente eenyutu moodeela eenyuuti beeku sa'atii haa taa'irte jechuudha sa'atii qofaa miti afachuu amma achumarraa kaana iyyuu achirraa kaana sa'a bahiinsaa sa'a seensaa sa'a bahiinsaa waraqaa kobbee qalama ittiin barreessan lafa kaa'ideen furteen galiin fuuteen galiin moodeela naa taata namarraa kadhadhu yoo si hanqate namarraa kadhadhu gibirii ummataati gibirii rakkataa keessa jira isa sana yaade zaman gisiin si kafalu miti fuuteen galiin jedhi bara wirta kan jedhaan jiru na yeellee geessitee ba warri mirgaan dhugi jettani harka kana mirgaa baay'ee irratti deddeebitan waan ta'eef kaameeraa wogguu garagalchu kanumatti mirga zanni tolfadha hin dagatteen jedhinaati kaameeraan beektaa kaameeraan bitaa godhee mul'isa amma dura wanti kun haasamaa baheega yoo hadaree fi kaameeraa tolbaatanii akkuma barbaadan jedha rabbiin isin gaafata nu warra ammallee sadarkaa bitaa fi mirgaa waliin beekne miti boo itti wayyoofne ramaali bomaa rabbi jedhaati amantii keessatti lalannee guddanne isaaba godhaati kan hin jechuu barbaade waan hojjettan qulqulluu karaa harki keessan qulqulluu sammuun keessan qulqulluu modeela hawaasa islaamaa modeela ijaaramuun sun utuu hin badiin ijaaramuun akkuma jirutti ta'e egeree eenyuun nama taasifanna jechuun akkuma jirutti ta'e kana keessatti yoo deemtani ofitti amantii yoo qabaattan hojii keessan yoo qulqulluu ta'uu beektan mataa keessan ol qabattanii jiraachuu dandeettan waan qabdaniin bashannanuu dandeettan durummaan sammuu keessa jirti durummaan qalbii keessa jirti hiyyummaanis sammuu keessa jirti qalbii keessa jirti ani dureessa jettee yoo ofitti himte an beekaadha jettee yoo beekumsa keessaniin hojjatte ati injifachuun kee dhibbarraa dhibbatti beekama wanni irraa si dhogginu garuu waa lama qofa mallattoo gadi aantummaa ani namaa gadi kan jedhu ofitti himin kan ofitti himin ani hin danda'u waan jedhamu kana ofitti himnaan lallageeffadhu kana ofitti himnaani ufumaa asoon dorgomin injifatamte akkana cabdee jirta hin danda'u hin jedhin hin jedhamus addunyaarra akkana lammaffaa dhiigoo kee ofirraa balleessi ilaa hogguu nama bira geettu hogguu hoogganaa kee waliin hojjettu hoogganaa kee wajjin hojjechuun bar ulfina malee gadaantummaa miti salphinaa miti mallattoo dadhabuu keetiitis isaa achirraa gadi harkisuuf osoo hin ta'in sadarkaa isaatiin wal dorgomu isaa ol caaltee argamu akka bareedattoo hojjettee inni immoo balaadha yoo inni isaa ol caale rakkoo qaba maaliif beektaa namni yeroo yoo leenjifamaa hin dhufin hojjetaan isaa isa caaluu itti gaafatamaatu hin jaallatini abbaa rabbii irraa mata godheef obbo fu'aan nama haasofsiisu nagaan bulaa obbo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinillee waa dhugaa agasanii